Oduu keenya kan guyyaa irraan akkuma eegalleen ittis foonee jira jechuudha. Mootummaan Ameerikaatii fi mootummaan Israa'el wal marii ammaan duratti taasisanii turan. Mootummaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei ajjeesuudhaaf kan isaan qophaa'anii dubbatanii turan. Garuutu immoo mootummaan Ameerikaadhaa dubbiin kun sobaa jechuudhaan guyyaa irraan dideeti jira. Kanattiin isaan eeganii fi isaan kana haalanii hin ta'u jechuudhaan dubbatanii booda mootummaan Iraan ammoo waliigaltee nikuleeraa kan guyyaa kaleessaa qabamee ture san diduudhaan soba jechuudhaan cufaniitu turan jechuudha. Mootummaan Ameerikaadhaa immoo isaan lameen kana jidduu haala ammaan duratti deemaadhaa ture. Amma immoo cal jechuun isaa biyyoota hedduu ajaa'ibsiisaa ture. Israa'el immoo yeroo ammaa kanaatiif waraanni Iraan nurratti jabaatee waan jiruuf samii keenya guutuu akkasumas magaalota keenya guutuu cufnee jirra jechuun haala qilleensa isaanii dubbachaa jiran. Garuutu immoo gara kanaatiin Iraan immoo waraanni Ameerikaadhaa kan daangaa keenya irratti argamu guutuudhaan haleellaa jechuudhaan dubbachaa kan isaan jiranidha. Oduu nutis hanga agarree jala buunee isiniif qopheessaa jirra. Hanga xumuricha qophichaatti kanneen dhufaan daawwachaa jirtan seenuudhaan ADF TV Oromoo jechuudhaan like fi share subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jedha. Gara biraatiin immoo TikTokii keenya irratti kan argamtan namoonni TikTokii keenya irratti daawwatan YouTube keenya san achumarraan akkuma gadi seentaniin like share subscribe godhuudhaan nu faana kan turtii taasiftanii fi haaluma saniinis nus hordofuu ni dandeessanii isiniin jedha.